Nageenyi gooftaa lafa jirtanis ni hawaayee obboleewwan koo waan obboleetti keessa nagaa kooti jira. Baga jiraatanii nagaa irra geessanis ni jenna. Kabajamtoota keenya obboleewwan koo jirtu sin nagaa fayyaa keessanii jirra galata waaqayyoo aduu keessan jira. Yeroo tokko gaggadi ba'ee viidiyoo isinii waraaba jedheetanii maaluma manuma poosan keessa taa'ee ammas viidiyoo waraabaa obboleewwan koo kanaaf ka'ee gadi hin bahu jedheen gadi ba'ee bakki kun boolee bulbulaadha. Daandii asfaaltii irradha. Mukeewwan kun bakkuma argitan dadhaabamanii jiru. Yaaduma koras taa'ee mucaa koo aduu ifachiisa. Obboleewwan koo warra karaa keessaa na dubbisan illee jiru. Samoona kana na dhabanii turani. Sorry warra daddafee haasa'ee yoo sin dabbare baa ilaaliin rakkoo qabu. Nan dhaggeeffatina rakkoo tokko qabu waan sin hin jira warri an daddafee naan haasa'u kun sin jibbisiise. Obboleewwan koo gaggaariin jirtu warri karaa keessa na wajjin haasoftan kan akka Qanoofaa, kan akka Caaltuufaa, kan akka Tiyyaafaa, kan akka Taaddaluufaa baay'ee keessa jirtu kan akka Birrii eenyu maqaan kee Birrii fi kan Birqeefaa na yaadadde lubbu maqaa guutuun hin jiru kanaafan karaa keessa na wajjin haasoftu na dhabdanii turtan samoona kanaafanii isinii waan hunda keessanuu nan jaalladha isin waan karaa keessa na dhabdanii turtaniif dhuftanii dubbistanii fananii maaliif anas taa'ee mucaa koo baadhee jara wajjin haasa'u jedhee dhufee haasa'aa oolee ka'ee silkiidhaan mooneen koo rafee jira kunoo baadhee tan jira nan gala aduu keessa akka aduun ba'aa jiru nan beeka isa dura warreen mana keenyaaf haaddisii taatanii eessa jiin aduu kana keessa teessee yitu jettaani maqaan koo Tigistii Tashoomaa yookaan immoo haadha birriin jedhama birriin qabu garuu haadha birriin jedhama abbaan koo Dimeessaa naaf haadha irra sugaa boolla keessatti waan inni akkana jedheef hin beeku. Maqaan koo normaaliin immoo jaartii Soorsaa Tigistii jedhama. Maqaan yuutuubii kooti jaarsa kootiin jira. Lakkoofsi bilbilaa sirraa warri na barbaadanii maqaa Soorsaatiin malee maqaa kootiin isinii hin ba'u. Maqaa Tigistii jedhee hin jiru waan ta'eef himoodha. Fi teelegiraamii. Abbaa soddome fura asirratti jiru jechuudha. Mee silkees kaayaa haasa'u laata sitii biyyatu. Intaa. Mucaa kootu rafee san sirreeffadha. Utumaan taa'ee silkii obboleettii koo tokko wajjin obboleettii makoo biyya ormaa jirtu obboleewwan mukooti silaasini ishee wajjin haasa'uudha. Mucaan koo irratti rafee maal immoo iddoo tottoshattee viidiyoo waraabduu jechuu dandeessu ta'ee jira iddoon bakka kanarraa yeroo hundumaa mana keessatti bichaan sinii waraabaare kana booda gooftaan koo jedhee mooneen koos waggaa tokko naa guutuudhaaf gannaa gaafa 25 waggaa tokko kachi naa godha. Happy birthday isaa xumuree jennaan inni miilaan naa dhaabatee jennaan Soorsaa biratti achi ergeen ani intalli Tashoomaa hojii koo hojjetadha yuutuubii koo bareechee na waraabaa isiniin jedha. Obboleettiin tokko koomentii irratti har'an argee Tigistii Arsii Asallaatti si ergadha naadhaa gitaa jettee turte hojiidha hojii kooti nan naqaa maafi mishkilaa fi fulus maafi mishkilaa maafi fulus fi mishkilaa okay birrii keetiin ergita waan ta'eef waan barbaadde sii bitee Arsii Asallaa idduma eengada Soorsaa jennan namiti sii dhaquu nan danda'a habiibti siin jedha. Obboleettiin koo kuni keessarraan na wajjin haasa'e koomentii irraa nan arge gaaffii kee siin jedha asumarraani. Asumatti aansuudhaan immoo samoona kana na dhabdanii turtanii harmee koo bira deemeen ture immaa koo bira dhaqeen ture akkuma beektan haadha koo hin jaallattu anis nan jaalladhaan baay'ee jaalladha umurii ishinaaf adeeressu. Dhaqee dubbisee biraa dhufee makiinaan nutti iyyaga maal goona ree silkis ofirraa fageessee na keessan ta'e hin beeku dhaqee harmee koo dubbisee biraa galee galgalan biraa galee iddoo sana niitorkiin illee nama rakkisaa maabiraatiin illee jiru biyyuma keessa dhalattee maaf akka abbaddaa jechuu dandeessu bishaanumti isaan nu gallisinii illee xuminaan isaa mitiiti ani nyaachaaf dhugaatiifis miti akkuma beekamoo ta'e egaa warreen keessan beektan jirtu sababa maaziriin dhukkubsattee fi araarfachuun nan naqee dubbisuun nan naqee waaqayyoof haa galatu ija kootiin ijif koo fi ija haadha koo wal argee jira garuu waan takka isinitti dabarfadha erga gara biraa galee kaleessa ganama biraa ba'e galgala mana kootti gadi sa'aatii lamaanii inni dhukkuba jedhan erga biraa ba'es minaanis hin qabbamne jedhanii nan sodaadhee laalladheef jaakkaa keen taa'eera laa asirraa jaakkaa asirraan bareeda malee. Erga biraa galee minaan hin qabmasne har'a ganama soddaan keenya tokko ollaa jira kan biraa ani buleetti keenya hangafaa fuudhe
ollaa keenya sanaa fi soddaa keenya sanaa fi obboleessa ishiitu maankaadhaan addaan qabee midhaan qammasiise ilkaan ishee addaan qabee. Ilkaan ishee addaan qabanii maankaadhaan midhaan qammasiisanii jedhanii. Galgala baay'ee laaftee iyyuu jennee itti boonyee turre tiyyee mana kootu dhiisee mana ishii bulee jette obboleettiin koshiin tokko. Waan isinitti dabarfadhu yoo jiraate waan barbaadanitti hamanaa. Lubbuun immoo akkuma kan kootiiti. Haati koo hin dulloomne akkuma argitan sana anaaf warqiidha haati koo hin dulloomne anaaf. Haarriin irra jiru iyyuu ani irra jira jedhee hin lakkaa waada koorratti. Dirqama haariidhaaf itti bahe ta'a malee haati koo dulloomteefis miti. Haadha koo akka ofii kootti hin jaalladha. Nan ishii kabaja. Haadha koo nama ittiinis maqaan haadha ooftu lammanni immoo ishiin sittaa gammaddu jedhee nama karaarra taa'ee boqqolloo waaddee wambarii bitee ishee dhageesse. Haadha koo tombii ormaan deemin jechuudha. Otoon soorsaallee hin barii bara 2009 keessa sinii galee nama baay'ee jaalladhudha jechuudha. Ammayyuu haati koo anaaf ijoolleedhaan dulloomne aariidhumarraa kan qabeen na ilaa dhukkubsataa jirti. Aariidhuma waan biraa miti. Egaa erga obboleewwan naa taatan ormanaaf hin taatanii aariidhuma aannaati waan biraa miti. Aariidhuma aannaa maaf nagattee deemti dukkana keessatti nagattee deemte gannaa humtuu hin jiru naa shinna biraa deemte maaliif dukkana keessatti too wanti takka mana koon jiraanne nagattee deemte maal ta'a birraa heerumtee jiraatte maal ta'a ammoo yoo nama gaarii nama waa qabutti heerumtee jiraatte yan jettuu qabamte seexanni xaxee jira amma ammaatti jechuudha. Mana amantaa jennaan geessaniiru marfee jennaan marfee sagalan akka madinaan jette. Ani immoo asii immoo bishooftuu asii Finfinnee kana ammoo zayitii bitee bishaan bitee hin geesse achi dhaqeellee zaatii meeqaanan nama karannaa kadhachiiseef silkiidhaan raajii akkamii tokko hin beektu ta'a. Kana hundumaa godheera wanni godhe hin jiru waan itti mul'ate somtuu waan ta'e somtuu hin jiru. Haadha koo ammallee nan jaalladha akka marga kanaatti anaaf ijoolleedha haati koo. Akka marga kanaatti kichuun natti fakkaatti haati koo. Umurii isheen jiraatte anuu hin jiraadhu waan haadha koo jaalladhuuf. Haadha koo aariitu sababa abbaa malee nu guddifteef daarii lafaa dhiibamaa midhaan horiin jala nyaatu haadha hiyyeessaa jedhamti. Obboleewwan koo karaa abbaadhaan tokko haadhaan addaa hin galaammatu lafarraa hirmaatu cinqatii kanaa haadha koo kana fakkeessee dulloomse malee anaaf haati koo bishaan kana fakkaatti marga kan akka ishee umurii ishee naa dheeratuu fi akka waaqayyo haadha koo naa jiraachisu akka haati koo naa fayyitee ilmoo koo kanallee ilmoo koo amma baadhee as taa'ee kan argaartu miti. Ilmoo koo kanallee guddisee barsiifadheenis bakka hin gaadhe isheen illee ilmoo koo kan argitee naafuusiftuuf umurii ishee kanaa dheeratuu fi haadha kootiif waaqayyo keessan naa kadhadhaa allaa keessan naa kadhadhaa rabbii keessan naa kadhadhaa garbeelii keessan naa kadhadhaa wanna barbaadan itti amanaa yoo barbaadda dhugaa waaqayyo sirriitti kallattii isin jirtanii fi kallattii nuti jirru waaqayyo bichaa beeka malee karaa kana jiru wanni jennu hin jiru biyya ormaati. Dhiifama naa godha akkuma isinitti hime warreen daddafee nan dubbadhu dabbaramtan baa nas na rabsiina maa daftee dubbattis naan jennee ba'uu dandeessu. Kennaan kan waaqayyooti. Kanaafan dafee dubbadhe. Haati koo akka naa fayyituu fi waaqayyoon naa kadhadhaa bakkuma jiraattan jiraadhaa uffata tokko isaa jiraadhaa miicaa jiraadhaa mana qulqulleessaa arfoonni sagalee koo kana dhaggeeffachaa jiraadhaa yoo nan isin jibbisiise goggoo duuqattuus ta'ee bakka hin jiraamtiire homtuu koo isin hin mararre ana bira darbaatii sagalee koo san jedhu dhaggeeffadhaati tiyyaatillee hundi keessan waan baay'ee nu dubbadhu warroonni baay'ee as keessa jirtu na argitu na dhageessu waan ta'eef haadha koo ani baay'een jaalladha. Haati koo fayyitee buna malakee takkallee achi naa bittee akka ishiin gammachuudhaan as na bira dhuftee wal agarruuf waaqayyoon naa kadhadhaa. Waan feetan hojjetaa jiraadhaa keessa keessanitti waaqayyoon naa kadhadhaa. Haati koo kanaa fayyitu nan jaalladha. Aariin karaa annaatiin isheetti gale kee cabee naa fayyitee fuula nagaadhaan haadha koo akkan argu waaqayyoon naa kadhadhaa. Sinan jaalladha. Gooftaan Yesuus Kiristoos inni sin uume iddoo jirtanitti sin haa eegu. Warreen na jibbitan baa nagaan naa tura.